Safunko garrate, wichanche rayate. Kalau gambar bakal nagagaafadhu mana hin jira. Nagaan araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii bakka jiraattanii nagaa keenya nullee waaqayyoof galanna ta'u inni kun birrii 25 birrii 20 bittuun hin jiru 20. Atiin kolfita kaleessaan isaan cannaqee fiidiyoo waraabe. Har'a amma kun engadda hin boonyaa har'a ammoo hin gammanna. Bakka jiraattanii kabajamtoota maatii keenya warri taatan dhugaadha. Baay'ee isinitti boonna, baay'ee isinitti gammanna. Waaqayyo bara keenya jireenya keessan haa eebbisu. Kinoo har'a ammoo kana fakkaannee dhiyaannee fuula keenya duratti dhugaadha baay'ee gaddine. Egaa haamileen keenya baay'ee kanaafan isin dhaadachaa ture. Baay'ee ijoolleen keenya jedhee akkuma isin dhaadadhe immoo naa taatanii dhugaa waan hin jedhuun nama isinittan boona dhugaa isinittan boona baay'een isiniin koora maafiin yeroo tokko gaafa haalli dukkanaa'u egaa waan baay'eessaa argitaniirtu. Madaabaraa keessa hin jiraanne jedhagin. Madaabaraa keessa jechaatti. Kanaaf waan baay'ee isinittan boonaa ture jalqabuma duras. Ijoolleen keenya jedhee baay'een isiniin dhaadachaa ture. Akkuma isiniin dhaadadhu immoo naa taatan dhugaa bara keenya waan na eebbisu. Lafa kam jiraattanii waaqayyo rakkinumti isiniin argatini. Waan baay'ee argitaniirtu rakkina baay'ee nu qunname. Kinoo har'a immoo kana arganne akkaataa kanatti fuula keenyatti dhiyaannee. Meeshaa guutuu dugda siqute malee erga ganama. Hoffee nan jiru kuni. Kan meeshaa guutuu kan bishaan eeggachuu sa'aatii 4 achi dhaabbatte yookaan sa'aatii. Bishaan illee badee biyya kanarra. 4 darbaan naafanne. Torbatti deema. Gaariidha rakkoon hin jiru. Waaqayyo bara keenya jireenya keenya naa eebbisu isiniin jedha. Baay'een isinitti gammada dhugaa. Baay'een isiniin koora. Uffata inni uffachuu kaan hin jiru uffanni eessumaa guuramee akkatti baay'ata ani ganna garra. Anoo naan gadi. Dhuguma bina dhibe yoon uffanne dhanoo arganii fuudhanii uffatamu. Kanaaf waan baay'ee isaa gammanneerra isinitti boonneerra. Manas arganneerra yaadda'ina. Manas arganne. Ijee qoy. Deebisiif ogummaa isaa. Sobdotte dhuguma iddoo qabaattanii iddoo qabaanne maal gochaa asitti rakkattuudha kaayyoon ishii. Nuu gala jaree namni nama nuu. Sobaan viidiyoon hojjennee mammaatti sumaan soba. Viidiyoo sobaas hin barreenu. Hin fakkeessu mammaatti jaarree darbu arbachuudha. Mammaatti viidiyoo sobaas namarratti hojjennee hin beeknu. Amma deemuu danda'ametti yoo dhugaadhuma jirtu isinitti himna. Dhugaadhuma jirtu san isinitti haasaa turre malee amma ammaatti soba kan jennu firaankii mana keenya walirratti hojjenne kanaaf isinirratti guyyaa tokko firaankii sobaa hojjennee hin beeknu. Kanaafuu manni ijaarameera mun ijaaramne hin sobdu durayyuu sobdee viidiyoo waraabdanii haan jette. Tarii ishiin dhuunfaa yaada dhuunfaa ishiitii dhiyeesse. Ayi dhugummaa isaa ibsiif jedhee tanaan beeka. Maal kun gaafii dhaareetti giste. Gaafii gaafatta inni ijaarranii. Ishiidhaaf hin galle ta'a. Jalqabaa kaanyee gisa viidiyoo waraabaa fi turre hin argine. Sobdanii kan nama waraabdan jechuudha. Egaa nuus sobne egaa keessa teenyee immoo tiraa fudhanneera jedha. Kan soba dhannuuf. Ijaarsa isaa fudhannee gumannaa sana ijaaramaa jira iyyuu. Soba sin dhannu giiftii ko soba si waraabu. Dhugaadhuma isaatti ijaarranne. Haaluma hojiititu gabbaree dhufnee isiniin jenne isinitti himaa turre. Egaa
Guyyaa lamattis keessaa baanu egaa kunoo waaqayyoof haa galatu warra kaleessallee yeroo ishiin waan dubbatte sana dubbatte dubartiin suni yaa namni cubbuu hojjeteetu nissaa gala malee namaan bahe mana kooti yookiis mana isaatti nama gashee ka'e nissaa galuu jechuun qoshashaa miti nunis namu akkasiiti yaa amantaan kamiyyuu nama qoodin jedhu garuu ani waaqayyo guddaadha waaqayyoof haa galatu kun nu xiqqaattus arganne irraa bakka halkan keenya nu qabatteetti barmeeliin tokko achi duuba galeera tokko as jira maaltu faa talattafee waan ta'e ala jijjiiru miti qodaa. Maaltu galee ganaa ala jira. Xiqquma xiqqii qabsiifannaa kanaafuu kaleessa yoo ta'u ishiin amma sammaa ka'ee gabba jettee godaanaa irratti maaliin godha hin jedhu gaafinatti baay'ee cinqame isaanuu cannaqe ijoollee hedduu cannaqe jechuudha kaleessa yerootti mana barbaade deemte sana. Cannaqaman kaasaanis. Baay'ee cinqamanii guyyaa kanaaf hin cannaqamne kamiif yoo miti Oromoo koo jedhee kanatti hin adeemu. Sabii Oromoo hin taatu jedhanii ani duruma kanatti hin adeechaa tureef akka isaan ta'an beeketan. Naafeen akka isaan guyyaa rakkinatti garaan jabaan. Uffata kana zimmittee tokko kararra kakaasaa jirtu walii dachaa isaan jirtu tuni. Haa ka'u kana nama miidhagaa. Haa ka'u kanaafis gaafa dargaggoo hin qabu. Kanaafuu akkasuma godhee dafee lafa alarraa kaafachuufanii ifama guddaa isiniin jedha. Egaa waan hundumaa keessatti immoo waaqayyo bara keessa naa eebbisu nuu taataniirtu jajjabeessitaniirtu namoonni aarsaaf gootan. Jayyoo sanaa eebbisaniitu waan itti nuyi waan caaltu. Caaltuun waaqayyo si haa eebbisu bara kee haa eebbisu waanni caali ammayyuu waan hunduma isaa rakkina hunduma isaa caalii caaltuu koo Oromoo too hunduma keessa Oromoo kochi barteetis. Sinan jaalladha. Sininan dhaadadha yeroo hundumaa dhugaadha. Waaqayyo dhimmi ishee dheeressu dhugaa gaariin gadda baay'ee natti dhaga'ame jettee sagantii keessatti waan ishiin hojjette garuu nama garrama naa eebbisaa obboleettii tokko dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Laayivii madeen gadda garree tokko gallee tokko irratti nu argite laayivii caalayyummaa viidiyoo wayii waraabee gadhiisa irratti nu argiteetu baay'ee natti dhaga'ame jettee sakeentii osoo hin turre namni wannaa egaa qabuun nama gargaara miti yaadas ta'u maallaqas ta'u uffatallee ta'u waaqayyoon ishee haa eebbisu mucaa sana naa eebbisaa isiniin jira buleewwan kiyyaa waan ajaa'ibaa naa gooteetu xiqqoo ishiin turiin isiniin jedhe dhugaa namni guyyaa tokko lamatti nama nuffaa yookiis nama jibbee bayi namaan jira ishiin kun nan beektu ishiin beeku kanaaf otillee eebbisaa deebisu horsaasuma. Naa eebbisa dhugaa waaqayyo naa eebbisu ani salbaajin nagadaa jira. Muddamiin ati hin qaqqabda. Namoonni dhufaa jiru. Naa eebbisa. Anan na eebbisa. Nus na eebbisa. Atu dadhabdee diimataa usi ga'eera dhugaa waaqa. Dhiigna dhaabbatee. Duute. Iddoo bishaanichaa dhaabbachuutu musee ejjeese gara caalu. Ganama kaasee. Gaaf tokko nu darbee tarii soorsa firoonni keenya yookaan obboleewwan keenya sirraa nu taajabu gaaf tokko nuyyuu mana godhannee mana bitannee dhuguma siin jedhe tarii ka amma sana hojiidhaaf dhiibnee dhufne miti hojiidhaaf nu ta'uu dide asuma keessatti akkuma namaa mana qabaannee yookiis nama yaanna ta'e ani garuu seenaadha dhugaa waaqayyoo ishiin kun baay'ee nagarramte achi kee duraa eenyu fudhadhu. Kanan ittiin mare tokko immoo isa immoo kophaa mana kee karaa agarsiisa kaalsota keetiin karaa agarsiisa gaddusa. Bakka kaameraa dhaabbatuuti yoo biraasoo barbaade galgala laayivii galtaa laayivii irratti isaa eeganii fi nagaatti dhaamish ariifachaa waan jirtuuf. Sagalee keetti daggaa isiisi gaa'e. Baay'een isinitti kooraa. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama naa jiraadha. Isiniin jedha. Kanaafuu yoo dandeesse laayibirratti dubbiftaa warri dhabdemoo ni bitara foon qabu. Waaqayyo isaan haa eebbisuu kun gosoota keenya sirraa gugguurrannee maal jennee bakka qabsiifnee boorummaa mana fakkeessine isinitti agarsiifna. Isiniin jenna kan waan dhabe.
Homaan jedhu soorsa. Xiggi waan adda addaa qabate. No, garuu abiddu. Maal siin jedhe? Miina la jiru illee jira jechuudha keenya. Fidi birrii maali?